Haga kudha torba bara 2016 kun waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiiti. Godina Arsii lixaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitti duulli dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa bakka hooggantoonni olaanoon godinaa fi magaalaa argamanitti haala ho'aa ta'een buufataalee garaagaraatti dhaabbataa ture xumurame. Sagantaa duula dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa kanarratti argamuun kutaalee hawaasaaf ergaa kan dabarsan itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartiif daa'immanii adde Maliyaa Tufaa biqiltuu dhaabuun oomishaa fi oomishtummaa kenna dabaluuf kan nu gargaaru faalama qilleensaa hambisuun jireenya dhala namaaf mijataa uumuuf gaheen sagantaa ashaaraa magariisaa akka olaanaa ta'es ibsaniiru. Iddoo hundatti akka biyyaatti bakka hundatti ashaaraa magariisaa biqiltuu dhaabuutiin guyyaa irraa kan hojjetamaa jiru ta'uu isaa jechuudha. Kanaan biqiltuu miliyoona 20.5 dhaabuudhaaf karoorfannee hojjetaa jirra jechuudha. Kana keessatti kutaan hawaasa hundu hawaasni dubartiin faayidaan biqiltuu oomishaaf oomishtummaa yookaan jijjiirama qilleensaa qofaaf osoo hin taane kaarban tireedii yookaan gurgurtaa kaarbaniitiinis isa kana akka magaalaa Nageellee Arsiittis nutis biyya har'a kana biqiltuu qilleensa gaariin akka jiraatu biyya keenya qofaaf miti. Itti dabaluun isaa adde Maliyaan kan kaasan akka godina Arsii lixaatti biqiltuu miliyoona 20.5 guyyaa tokkotti dhaabuudhaaf karoorfamee jiru guyyaadhaas kan raawwatamaa jiru ta'us kaasaniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa kanarratti argamuun ergaa baga guyyaa seena qabeessaa fi xiqqii kanatti hirmaachuuf gara keenyatti dhuftan jechoo yaada kaasaniin biqiltuu dhaabuun seenaa dhaloota barsiisuuf cinatti magariisummaa bal'isuu fi filannoo hiyyummaa ittiin ofirraa rukutan ta'uu hawaasa isaaniitiif kan dabarsan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii obbo Hussein Hammuuti. Ergaa isaaniitiin itti dabalan yaada kaasanii biqiltuu dhaabuun jireenya dhala namaatiif gahee guddaa kan qabuu fi akkasuma biqiltuun guyyaa kana dhaabbataa jiru kan gaaddisaa fi nyaataaf oolu ta'uudhaan hawaasni kana hubatee kunuunsa barbaachisa godhuu akka qabus ibsaniiru. Duula dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa fi biqiltuu kun maaliif dhaabataadha? Gaaddisa dhaloota dabarsuu. Fayyadama pilaastika seeraaf sirnaan qabna biqiltuu dhaabbanne naannoo kunuunsina. Faalama bishaanii qilleensaaf kan biyyee. Gama biraatiinis itti gaafatama waajjira paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii kan ta'an obbo Bashiir Adam ergaa hawaasaa dabarsaniin Oromoon durirraa kaasee kottu dhufee muka jalatti wal yaamuun rakkoo isaa furaa ture. Ilaa fi ilaameen sirna gadaa jalatti furmaata walii kennuun seerota kan baasaa ture muka jalatti. Mukni naannoo bu'uurarraan biqiltuu dhaabuurraa kan madde waan ta'eef hawaasni ammoo kana beekee kunuunsa barbaachisu gochuudha qaba jedhan. Biqiltuu dhaabuu, biqiltuu guddisuu keessattis gahee guddaa qaba. Biyya kana keessatti illee Oromoon bakka gaaddisni jirutti araara gaggeessaa. Bakka biqiltuun jiruttis gaaddisa boqota. Kanaaf biqiltuu dhaabuu qofa odoo hin taane kunuunsilleen akka cimu hawaasni keenyallee kana beekee akkuma dhaabbiif ba'u kana kunuunsuu isaatiillee bakka hundatti ba'ee iddoo ofiitti naannoo isaatitti iddoo waliinitti kunuunsa isaa cimsee akka itti fufu akka paartii magaalaa Nageellee Arsiitti dhaamsa dabarsaa jechaadha. Faalama gochaadhaan qaqqabnee rakkoo kan hundumaa qormaata addunyaa balaa kan uumamaa faalamni heddummaatu naannootu miidhamaa.
Daarektira siyaasaa fi sabquunnamtii paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii kan ta'an obbo Wanduu Roobaa ergaa dabarsaniin yaaduma ashaaraa magariisaa muummichi ministeeraa kenna qabame dhugoomsuuf nutis akka magaalaa keenyatti guyyaa tokkotti karoorra biqiltuu dhaabuu 100,000 ol akka ta'es kaasaniiru. Lolli dhaabbii biqiltuu kanarratti hooggantoonni magaalaa sadarkaan jiran hirmaannaa ho'aa geggeessaa kan turanii fi kutaalee hawaasaa hirmaachuun ergaalee adda addaas kan dabarsan ta'uu isaaniiti. Guutuu haala dhaabbii biqiltuu akka armaan gaditti kan isinii dhiyeessinu waan ta'eef isinis hanga xumuraa nu daawwachuudhaan fuula yuutuubii keenyaa sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa Kiila Lixa. Biqiltuun toolikaa hongeen babal'atee beelatu dagaagaa uumama gubata bishaantu goggogaa galaanni dabaree uumama dugugaa dhibbaa ulee dhufuun naannootu sarbamaa jiruu namaa miidhee lubbuu dararamaa midhaan isaanii guddaa dinagdee hawaasaa naannoo barbareessee uumama mancaasa.